Hunda dura baga ayyaana Idaal Faxiriin isin ga'e hordoftoota amantaa Musliimaa maraan jechaa Finfinnee Maltiimiidiyaa irraa qophii keenya yeroo darbe seenaa hundeeffama magaalaa Finfinnee jedhu isin biraan ga'uun ni yaadatama. Qophii sanaan magaalaan Finfinnee bara kam akka hundoofte jalqaba buufata waraanaa turuu ishee ibsinee turre. Kutaa kana keessatti ammoo haala bal'ina magaalattiif dhiibbaa uummata Oromoo irraan gahaa turte isin biraan geenya. Hanga dhumaatti nu hordofaa jechaa kan isin waliin turu Anaagaa Jimaati. Magaalaan Finfinnee hadiiduma bal'attu kana ammoo waan Oromoo urgaa'u, waan Oromoo calaqqisiisu irraa molqaa maqaa teessuma lafa ishee, maqaa lageen magaalattii jijjiirama akka deeman himama. Bal'inni magaalaa Finfinnee hangam ture jechuuf bara 1961 hektaara 21,800 yoo ta'u, yeroo gara yerootti siqaa deemuun bara 2005 hektaara 54,000 ol ta'uu dandeesse. Kana jechuun magaalattiin turtii waggaa 44 keessatti walakkaa ol jechuun hektaara 32,200 dabaluu ishee ragaaleen arganne ni ifoomsu. Hanga irraattis saamamaa kan jiru lafti qonnaan bultoota Oromoo naannawa magaalaa Finfinnee bara 2005 irraa qabee hanga bara kanaa bara 2023tti ammoo eessa akka geesse tilmaamuun nama dhiba hin fakkaatu. Haa ta'u malee bara bulchiinsa TPLF dhimma magaalaa Finfinnee ilaalchisuun dantaa addaa Oromoon Finfinnee irraa qabdu ka jedhu waan baay'ee xiqqoo ta'e tokko yaalamaa ture. Wayita sanitti hawaasni Oromoo dantaa addaa waan jedhamu hin jiru. Magaalattiin abbummaan ishee Oromiyaaf haragga'u kan jedhuun yaadicha mormaa ture. Odeeffannoo keessoo qaama mootummaa irraa argameen ammoo dhimma dantaa Finfinnee jedhu kun gartuu lamaan mormamaa akka ture himama. Gartuun biraan dhimma dantaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu jedhu morme ammoo magaalattiin kan Oromoo osoo hin taane kan Itoophiyaa jedhee qaamota dubbatu ta'uu isaati kan himame. Isaan kun baruma bulchiinsa TPLF san ajandaa kana morman kanneen Abiy Ahmediin durfaman yoo ta'u, isaan kunneen ajandaan dantaa addaa jedhu sunuu akka hafuuf dhiibbaa guddaa taasisaa turuu isaaniidha kan odeeffamu. Magaalaan Finfinnee uummata Oromoo irraa saamamee jiru amma hektaara 54,000 irra gahee jira. Waggaa 4 dura garuu yoo baay'ate hektaara 22,000 kan hin caalle ta'uutu eerama. Abiy Ahmed aangoo akka argateen waan dantaa addaa jedhu kana warra Amaaraa fi Oromoo wal dhabsiisa jechuun yaadicha daranuu dhabamsiise. Aangoo qabachuuf jecha daranuu haalli daangaa magaalaa Finfinnees ta'ee dantaa addaa jedhamu akka hafu taasiseera. Erga waan dantaa addaa jedhamu san balleessee warra Amaaraa biratti jaalala horachuu eegaleen boodas daangaan Finfinnee ammallee daranuu akka bal'atu qonnaan bulaan Oromoo naannawaa san jiraatu akka dhiibbatu taasiseera. Tibbana yeroo dhiyeenyaa as baatilee lamaan darban dura gaarii fakkeessuun magaalaa Finfinnee fi Oromiyaa gidduutti daangaan sararame jedhu miidiyaaleen balballoomaa ture. Adeemsichi qondaalonni mootummaa Itoophiyaa bulchiinsi naannoo Oromiyaa bakka saaman akka hoogganuu danda'utti kan sirreeffatan malee rakkoo Oromoo furuu yookaan gaaffii Oromoo deebisuu yaadanii akka hin taane hayyoonni Oromoo ibsaa turan. Akka warri mootummaa ibsaa turanitti mootummaan naannoo Oromiyaa fi bulchiinsa mootummaa magaalaa Finfinnee gidduutti daangaan sararame kan jedhan Profeesar Hisqeel Gabbisaa adeemsi Oromiyaa irraa Finfinnee kutuu fudhatama akka hin qabne ibsaa ture. Seenaadhaanis seeraanis Finfinneen kan Oromoo ta'uu kan ibsan Profeesar Hisqeel Gabbisaa adeemsichi gaaffii Oromoo bu'uura kan godhate miti jedhaniiru. Gama kaaniin Finfinnee keessaa gamoo hin qabnu garuu gamoo sana jalaa lafee abboota keenyaa qabna jechuun FIB irratti waggaa tokko dura Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa dubbii taasisanii turan. Kana malees gameessi Oromoo Raayyaa Abbaa Maccaa dhimma magaalaa Finfinnee ilaalchisuun yaada miidiyaaf kennaa turaniin qaama kee irraa miilli kun keeti eeyyee, garaan kun keeti mataan kun keetii ijji kun kan keetii jettee akkamitti na gaafattaa ati jechuun bifa gaaffiin kan deebisan magaalaan Finfinnee qaama Oromiyaa keessaa ishee tokko ta'uu fi gaaffii Finfinneen kan eenyuuti jedhu mataansaa osoo ifatti beekamuu gaafatamuun dogoggora ta'uu ibsaa turaniiru. Dhimma magaalaa Finfinnee ilaalchisuun haasawa kanaan dura taasisaa turaniin biyyi kun lafti kun yoo Oromoof hin taatu taate halagaadhaaf haa badan hin taatu kana quba qabaadhaa kan jedhan ammoo yoo Oromoo Gammachuu Magarsaati. Akkuma Maqaleen kan Tigraay taate Baahirdaar kan Amaaraa ta'e Finfinneen kan Oromooti kan jedhe ammoo har'a lafa dhugaa kan jiru weellisaa Oromoo Haacaaluu Hundeessaati. Dhimma kana ilaalchisuun tibba darbe Daayiriktarrii
miidiyaalee addaan dhimma magaalaa Finfinnee ilaalchisee pirojektiin dhiyeenya qaamolee mootummaan qindaa'e bakkeewwan adda addaatti mufii uummataa kaaseera. Rakkoon magaalaa Finfinnee Oromoo irra geessise kan barruun sun calaqqisiise barruuwwan hedduun qaama mootummaa keessaa miliqanii ba'an jedhaman hanga ammaallee mufii uummata keessatti buufsanii jiru. Magaalaan Finfinnee ayyama uummata Oromootiin alatti daangaan ishee akka malee akka babal'atu taasisuu qofa osoo hin taane hawaasni magaalicha keessaa dhiibamaa ture. Jireenya rakkisaa, jireenya siqiqii akka jiraatu taasifameera. Adeemsi kun hawaasni Oromoo guutummaatti akka haala magaalaa Finfinnee sanaan wal qabsiisee mormii kaasu taasiseera. Lafti magaalaa Finfinnee akka bara bulchiinsaa Taakkalaa Uumaa irraa jalqabee haga ammaattiyyuu akka gurguramaa jiru himama. Adeemsi lafa qonnaan bulaa saamuu mootummaa Itoophiyaa raawwatamaa tureef jiru seera kan eeggate akka hin taane hayyoon adda addaa himu. Adeemsi amma itti jiramu dabaree keenya nuti abbootiin qabeenyaa Oromoo lafa Oromoo saamuu qabna waan jedhan kan fakkaatuun labsii yeroo darbe mootummaan baases waan dhimma magaalaa Finfinnee furmaata taasisu osoo hin taane akkaataa saamichaa sana kan haala mijeessu ture.